Ashabar kafuunii jirra jirtu nagaan jaalalli tokkummaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u jecha har'a maal seetanii wanta dinqisiifadhee fi taajjabe tokko isinitti min dhufe isaan dura garuu YouTube chaanaalii kiyya akkasinaaf guddistan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Ulaagaalee jiru guutaa ulaagaaleen jiran immoo maallaqa keessan isin gaafatu humna keessa isin bara uumaa tokko wanti isinitti kaffaltan hin jiru. Wanti isin goote yoo jiraate like gochuu subscribe share gochuu fi yaada qabdan immoo comment irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Maal seetanii yoo inni guddadhe isin guddattan immoo anaaf guddina kooti waan ta'eef goomannaaf kinaaf inni jedhamu keessa haa badu. YouTuberoota warra afaan Amaariffaatiin hojjetan ilaala view isaan qaban comment isaan qabanii fi subscribe isaan qaban ilaalaan keenya garuu ammayyuu taanaan gadi bu'ee jira. Akkuma isin argitanii kun soba miti wanta miidiyaa irra jiruuf wanta ifatti argamudha jechuudha. Kanaaf wal guddisuun amaleeffannaa keenya haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Maal isinitti fakkaata YouTuberoota garaagaraa YouTube chaanaalii banatanii irratti hojjetan jala deemeeroon comment isaanii dubbisu yeroo baay'ee comment namaa nan dubbisa. Comment irratti maal jedhanii barreessu seetanii ati itti maallaqa argachuudhaaf sa'aatii 24 guutuu yookiin immoo yeroo hundumaa miidiyaa irratti akka laallee balaa yoo iyyite ani kan maaliin kana siif guutaa namoonni jedhanii haamilee namaatti bu'an jiru jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan tokko maal seetanii YouTube chaanaaliin akkanuma miti maallaqa kan namaaf kaffalu kaampaanii YouTube warri beektan yookiin immoo seerata YouTube warri beektanii akkanumaatiin miti jechuudha. Kan namaaf kaffalamu bu'aa baay'ee qaba, seera baay'ee qaba. Seera sana guutee namoonni maallaqni gadhiifamee fi namoota muraasadha jechuudha. Kaan garuu akkanumaan barnoota irraa argachuu fi waan qaban irraa immoo namaaf qooduu fi gatiitti baasanii itti dadhabanii hojjechaa kan jiranii baay'eedha isiniin jechuu barbaadeen. Baay'ee YouTube'n baay'ee gaariidha. Barnoota garaagaraa namaaf kenna, nama jajjabeessa, ija jabina namaaf kenna. Wanta baay'eetu jira keessumaa diaspooraa ijoolleen biyya alaa jirtanii karaa YouTube wanti isiniif hin taane jira jedhee yaadu nama itti fayyadame miidhaasaas faayidaasaas adda baasee beekee fi anaan baay'ee na fayyadee jira. Faayidaasaas miidhaasaas adda baasee baay'eedha isiniin jechuun na dandeessisa. Maal seetanii ijoollee baay'eetu bineensa garaagaraa jalaa ittiin baraaramii jechuudha. Kanas sena jedhee yoonii isinitti muudhaa. Baadiyyu kanaafi like gochuu hin dagatinaa subscribe godha yaada sirriitti gadhiifamu isin bira akka ga'uudhaaf yaada qabdan immoo amma sirra deebi'ee isiniin jedha comment irratti naaf qoodu isiniin jechuu barbaada. Maal seetanii wanta dinqisiifadhe tokko fi kan taajjabe suuraa iskiriinii gubbaarratti argamu kana argaa jirtu fayyoo jaalalaa namni fayyoo jaalalaa hin beekne jiru jechuudha. Fayyoo jaalalaa fi abbaa manaa yookiin immoo fayyoo jira burqaa jedhamtu jechuudha. Isheen kun YouTuberidha. Dubartii cimtuu dubartoota biyya Arabaa ijoollee biyya Arabaa keessaa fakkeenya taatee kan argamte jedhee yaadana akka kootisin immoo waan isin jettan hin beeku koomentii jalatti yaada garaagaraati kan isin kennaaf jirtanii. Isheen kun garuu inni kun gurra isheerra yaa'atiin jiru. Intala cimtuu fi ofitti amanamummaa qabdu konfidensiitii isheetiin baatee galtuu buutee baatu jireenya ishee gaggeeffachaatii jirtu isiniin jechuu barbaada. Biyya Arabaa gaafa jiraattis YouTube chaanaalii banattee barnoota garaagaraatiidha kan isheen nuuf achirraa nuuf qodaa turte. Warra hordoftanii fi warri hin hordofin immoo ammas taanaan irra deebitanii hordofuu dandeessu. Waan isheen gadhiisaa turte akkuma jirutti jira jechuudha. Mudannoo fi muuxannoo wanna ishee qaqqabe yeroo barattuuti kaasee gaafa biyya alaa yookiin biyya Arabaa keessa jiraattes gaafa gara biyya isheetti galtes erga gara biyyaatti deebite biyya Arabaa irraa gaafa galanii jireenyi biyya keessaa maal fakkaata? Jireenyi qofummaa, jireenyi walii galaa, gaa'ila dhaabbachuun, daa'ima godhachuun, garaatti baachuun gaafa garaatti baatan bu'aa wayii maaltichi keessa jira yeroo kam nama dadhabsiisa maal kan jedhu ammallee nu barsiisaa jirti. Waan ishee qaqqabee, waan ishee gammachiise, waan ishee gaddisiise mudannoo muuxannoo isa jedhamu jechuudha nu biraan gahaa jirti. Baay'ee si galateeffannaa fayyoo keenya galatoomaa nuuf jiraadha. Barra jireenya keessanii nuuf haa dheeratu isiniin jechuu barbaanna. Wanti nani taajjabee maal seetu baay'ee isin gadhiisteetti jechuudha. Isheen wanta ishee mudate dhimma YouTube ishee kaampaanii YouTube birriinaaf kaffaleera jettee gadhiisteetti. Warri dhaggeeffatan warri dhaggeeffatan immoo deemaatee ilaalaachuu marraan like subscribe comment gochuu fi hin dagate ammayyuu taanaan chaanaalii ishee guddisaa YouTube chaanaalii ishee guddisaa fi isiniin jedha. Achirratti maaltu na mudate jettee
YouTubein kona didee ture namatti daawwaladhe jennaan namni sun bilbila narraatii ni kaasa garuu naaf deebisuu didee wanta isan barbaadee fi sana naaf raawwachuu didee jettee nama galateeffattes qabdi nama komattis immoo qabdi jechuudha. Namni isheen galateeffatte sun anillee nama sana hin beeku garuu ammas namni sun galatan biraati qabda. Maaliif yoo jettani wal gargaaruun aadaa keenya wal bira dhaabbachuu waan qabnu wal gorsuu wal barsiisuun aadaa keenya waan ta'eedhaaf nama sana ammayyuu taanaan galatoomiseen jenna YouTube chaanaalii fayyuu namni sirreessitee fi suni YouTubein birrisheef kaffalee fi jira naaf kaffalee jira jettee jirti jechuudha. Namni bilbila irraa kaastee naaf sirreessiseen siin jettee deebisuuf didde garuu dogoggorteettaa kana booda dogoggora keetti hin deebi'ini waan akkasii hin barbaachisu. Dubartiitti cakkanuun hin barbaachisu. Dubartiin haadha keenya, dubartiin obboleettii keenya, dubartiin malee bareeduun hin jiru, dubartii malee simboon kamillee hin jiru jechuudha. Kanaaf dubartiitti cakkanuu, dubartii darbachuu, dubartii duuba buusuun hin barbaachisu. Namoonni kaanis irraa baradhaa waan qabdanii wal deeggara wal bira dhaabbadha. Har'a kan hin qabadhee dhufe kana fakkaata yaada birooti namni walitti deebinutti turtiin keessan kan nagaa haa ta'u. Shalom.